السلام عليكم مشاركتكم فيديو تنرى شير نافذة جتشو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بديت يا كتلي سولي قدمت سنة نجرتني إلما نمواني إذا ما قافت إن أبو ربك يتوبت ربك إذا ما نقافت قالوا إسني أمة مسلمة كنوسمان هذا كباك يجعل سوسمان ما تيجعل سيسني لالو بمجرد وسني بكن إسني نجنت تنافر جمتني جزاكم الله خيرا أمو إتيان سودان أبا مناكيا إسن فانا حريري أنا ننجني وكانمو أتنا ما كانت جئين إسني إني أرليتو جال نافق بنا إفساجرا نبو كجرا حقلتهم نموني توكو مالي فبا مناكي تنجل وروني جتني نغافتن وكانمو ديمي غادي وروني جتا وانت نافي متمين توكو وانت سونيست بينيا بيجور ما كيساغلو داف جرينيا بقى كيساغلو داف مالكات نما بربات أنيمو مالكات تنجلو موحنكو فناف نبو كير آبدات أبا مناكي نغالتا أني ستغلو بربادة يروا ما كانت Kanarra lubbuuti yabaase ana osoo hin taane ana osoo hin taane nama lubbuuti yabaase ni jira garuu haadha mana to'atee carraa du'aatiitti abbaan na baase na ba'e nagaa keessa naa tura kunurru guyyaa nagaa keessa naa tura. Kanaaf sababa qabeenyaa sababa maallaqaatii fi miira keessa galtee kan taane nu goote otoo jannatachiin galtu nuun jettanu jannanni karaa booniyyeetii jennaan osoo jala fiinnu kunu dhumarra karaa zaabanuu ofaartanii yaa Oromoo karaa zaaba waliin oofinaati mee nama kana gargaara namni hunga wal arguu qabaa warraa abbaa manaadhaa walitti dhiyeessaa jawaadhaati. Oromoo miliyoona 60 miliyoona 50 jettu mee miliyoona 50 dhiisaati. Mee namni miliyoona tokko yoo osoo gargaare mee hammam naqaa miti. Mee gargaara osoo birrii tokko gargaare jechuun ani miliyoona tokko kennuu danda'a. Kanaafuu gargaaraatii uummata kana walitti naannessaa malee karaa zaabanoo oofuu jirtanii. Guyyaa lamman kana daabbottiin immoo mul'attusi yaa jamaa daabboo iddoo agarree daabboon isiin kun naamusa qabdiin jedha akka kiyyatti kun waan amma nama rifachiisu miti. Daabbottiin waan akka sikkiinaa kana siin qabdu daabboon bareedduudha intala safuu qabduudha. Kanaanuu sirbamaa jira paantiidhaan jirti waan ammanaa miti kun hin hawwisinaati ajandaan godhatina alaa kullee haali jaarsis immoo ka ajaa'ibaati maashaallah na jalaa yaadinii aniif si du'a malee wanti hadda nu baasu hin jiru jedhaa jira maashaallah alaraa namicha kana qaqqaba hafuudhu wal biraa nagaamu wal biraan keenya jabaadhaa birii tokkos birii lamas walitti funaanne gargaarree wallahi mana mubaarak seenee himatee ture rakkina isaa himatee ture namni gargaartan hin jirtanu kishinaatti gootanii yaa Oromoo nama kana daraamee walitti naannessaa mee warri qabeenya qabu warri birrii qabu jaartii nama jalaa fudhataa kun haala mushkila kabiir doolaar mushkila amansiiseen talakan la ilaaha illallah mandariina fakkaatti jedhaa bar Antale buskuta fakkaatti mandariina fakkaatti naa fadhiisu nam fuudhaadhaan saalfatu. Malamuuna waallee ansheeka miti jedhe ansheeka miti durii jedhe warri maqaa sheekaatiin sheeka jettaniis immoo maqaa sheekaa dubbattanu dhaabbadhaa kiyyaan ansheeka miti dha ibsateera. Waan abbaan himate dhageenya malee jettee nama kan nama bakkee namannu jechuudha kan abbaan himatedha ansheeka miti jedheera akkuma beedoo duraa keessatti agartanii. Kanaafuu nama kana adda jirtanitti ofirraa eegaa shamarranis immoo ofirraa eegaa warra gara Awurooppaa gara Ameerikaa jiru kana hedduu si waswaasa bakka yoo riyaa abbaa keessanii ta'es nama guddaan jettanu miskiinummaa tukka akkasii isin godhaa miskiinummaa baqattu miskiinummaan immoo isin baqataa hin jiruuti isa kanaafuu carraan keessanii miskiinuma bira jiraamee miskiinatti numatti sissiqaati ustaadni kun miskiina ta'uu siimaana qaba. Mee jabaadhaa jara kana waliin keenya gargaaruu qabdu hin arrabsina antalli immoo
amantaa si dhiibtee fira si dhiibtee amantaa musliimaatti dhuftee arrafamuu hin qabdu. Beedoon siis immoo dhugaa dubbachuuf waan arrabsiisus miti. Kanaafuu kun akka kiyyatti beedoo baay'ee argeera. Akka kiyyatti kun homaa miti. Homaa nama rifachiisu. Kamiif immoo jennanni shawaa akka azaabatti nu jalaan jijjiiramne irratti hojjedhaa haa gargaarroo nama kana deeggaruu qabna. Isinis immoo na gargaaraa na galchaa abbaa manaa kootitti galuun qabaa jetteetti hammata kennatteetti. Ergasii birrii miti naaf isa kan wal dhabsiisedhaa turte. Amma argii beedoon bahee amma garaa muratteetti na fakkaata yeroo kanatti amma namni bira dhaabbateeru jaarsa si qofa. Kanaafuu gaa taphni ammallee akkuma itti fufetti jira abbaan mo'atu hin beekamne. Abbaan mo'atu walumaan ilaalla. Kanaafuu jabaadhaa waliin gahan isiniin jedha abbaan mo'atu nama fudhate sani gaa. Yoo inni Awurooppaa fudhate isaa Awurooppaatiin injifate yoo Ministeer Bayyaan fudhatanii gaa isaanumatti injifate jenna inshaallah. Abbuma haqaatiin injifata gaa abbaan daabboo biraa qabu injifannoo isaa xumuree na fakkaata. Akkasanii mee beedoon biraas ni jira jedhaa jira. Allah kaara jina asumaan booniyyee biraan naagaa booniyyeedhaan maali ati waan waraabne jawaalli kee kaameraa hin qabu moo akkamii ani jira miti koomentuma jalatti ol darbii hidhiitii godhiitii yoo waan waraabdee siin jedha. Shamarran keenya of eeggannoo godhaa isiniin jenna yeroo baay'ee sheekni isin gorsaa jira nuti isinitti maarra. Namni daabboo keessan isin ilaaleef isin hin jaallatu. Namni isin jaallatu daabboo yoo wallahi isin hin gaafatu dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu of kabajaa waan akkasii dhiisa too jaarsa qabdanus immoo Awurooppaa jira Ameerikaa jira jettanii miira keessan galinaa gaa kunis maafi ana bulfagar yaake ashaan kawfagar laata kawfagar yaake miskiinummaan sodaatinaa yaake miskiinummaan sodaatinaa warri miskiinummaa sodaatan immoo Allahumma inni auzu bika min alfaqri jedha rabbitti maganfanne yaake fa miskiinummaadha wanti miira keessa uummata keenya galchaa jiru. Ministeer Bayyaanis miskiinummaa rakkina isaatiif malee waggaa meeqa biyya laattiin kaa'edhatee biyya keessa taa'ee yeroo hunda bo'oonsaa kun hin ulfaata ture. Akkasii Oromoo gargaaraa nama kana wal biraan keenya irratti hojjechuu qabna amma waan biraa dhiisaan isiniin jedhaa iddoo galatoomaa ulfaadha.